Dhaabbilee mootummaaf bajatni ramadamu sirnaan hojiirra oolaa jiraachuu isaa hordofuu fi hanqinni ODT mudatu yeroon akka sirratuuf fooramiin ODT afyaa'ii mana mareen hoogganamu waggaa 2 dura hundaa'ee gara hojiitti seenuun isaa ni yaadatama. Fooramichis argama ODT dhaabbilee kan bara 2012 fi bara 2013tti argaman qorachaa turuun dhaabbileen argama ODT isaaniif deebii akka laatan taasifamaa tureera. Bu'uuruma kanaan bara 2012 fi 2013tti dhaabbileen 163 argamni ODT birrii biiliyoona walakkaa ol waggaa tokko hanga waggaa 10tti walitti kuufamee isaan irratti kan argame ta'uu mana maree magaalaa Finfinneetti fooramiin ODT beeksiseera. Dhaabbilee argamni ODT isaan irratti argame keessaa dhaabbilee 47 irratti hojiin sakatta'insaa hojjetamaa turuu kan himan afyaa'iin mana maree magaalaa Finfinnee fi walitti qabduun fooramii ODT aadde Buzeenaa Alkadir qabeenya uummataa fi mootummaa birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 23 deebisiisuun danda'amu himaniiru. እስካሁን ከ123 ሚሊዮን ብር በላይ ተመላሽ አስደርገናል። hanga ammaatti birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 23 deebisiisuu dandeenyeerra. Kana kan deebisiisne birrii miiliyoona 500 fi miiliyoona 53 deebisiisuuf karoorfame keessaati. Kun hojii jajjabeeffamuu qabudha. Akka deebi'u kan taasifames dhaabbilee 32 irraatidha. Dhaabbilee argama ODT isaaniif deebii akka laatan gaafatamanii deebii osoo hin laatiin hafan 15 akka jiran ibsameera. Dhaabbileen kunneen daangaan yeroo kaa'amee fi deebii akka laatanii fi itti gaafatamummaan mirkanaa'uu akka qabu itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee fi itti aanaa walitti qabaa fooramii ODT obbo Jaanxiraar Abbaay hubachiisaniiru. መልስ ያላቸውና መረጃ ያላቸው ተቋማት መልስ የሚሰጡበት ሁኔታ ቢኖር ግን ይሄንን በጊዜ ብናስቀምጠው ጊዜ አስቀምጠንለት ብንሄድ ጥሩ ነው ያስባለሁ። dhaabbileen deebiif ragaa qaban haalli itti deebii laatan yeroon osoo daangeffamee fi gaariidhaan jedha. Kanarra yoo darbe itti gaafatamummaan kamillee hojiirra ooluu qaba. Keessa'uu qabeenya olaanoon mootummaaf deebi'uu qaban deebi'uu qabu. Durgoon seeran alaas deebi'uu qaba. Dhaabbileen argamni ODT isaan irratti argame hundis hanga waxabajjii 30tti qabeenya uummataa fi mootummaa deebisiisuu fi sababa gahaa dhiyeessuu akka qaban aadde Buzeenaan beeksisaniiru. ክፍለ ከተሞች ናቸው በብዛት ያልሰጡ። አሁን ያልሰጡበት ምክንያት ሲናገሩ ምክንያት አይሆንም። kan deebii laanni hedduun kutaalee magaalati. Sababni isaan dhiheessaa jiran sababa gahaa miti. Kanaaf torban tokko keessatti deebii gahaa dhiheessuu qabu. Hanga waxabajjii 30tti dhaabbileen argamni ODT isaan irratti argame hundi gabaasa isaanii dhiheessuu qabu. Waxabajjii 30 booda sababa kamillee hin fudhannu. Koomishiniin poolisii abbaan taayitaa daandiiwwanii kutaa magaalaa Araadaatti aanaa 8 bulchiinsi misooma lafaa biiroon galiiwwanii fi kanneen biroon dhaabbilee argamni ODT isaan irratti argame 163 keessaa isaan muraasaa fi qabeenya karaa seeraan alaan ba'e akka deebisiisaniif kallattiin kaa'ameefidha. Hooggantoonni dhaabbilee argamni ODT isaan irratti argame gama isaaniitiin bakka hooggansa amma irra jiraniif haaraa ta'uu isaaniin argama ODT argame kan hin beekne ta'uu deebisiisuufis qaama yeroo san ture argachuu dadhabuu akka sababaatti kaasaniiru. ምጃለ መውሰድ የተቸገርነው አመራሮቹ አሁን የፈቀዱትም እዛ ቦታ ላይ የሉም በአብዛኞቹ ተነስተዋል። tarkaanfii fudhachuuf wanti nu rakkise hooggansi yeroo sanee iyyaman amma angorran jiran garuu deebii laachuuf qabeenya qisaasa'ee deebisiisuuf yaalaa jirra. ተደራራቢ አበል ማስመለስ ይቀር አለ ወደ 1.1 ሚሊዮን አካባቢ durgoo irra deddeebiin kenname deebisiisuuf birriin miiliyoona 1.1 kan hafe ni jira. Kana deebisiisuuf biiroo faayinaansii waliin hojjechaa jirra. Kan rakkoo nutti ta'e hojjetaa tokko irraa durgoo seeraan alaa deebisiisuuf murtoo mana murtii nu barbaachisa. Dhibbantaa meeqa mindaa irraa murree deebisiisna kan jedhuuf murtoo kan barbaadudha. የግዢ ስርዓቶች እያስተካከልን ለመሄድ ሞክረናል። sirna bittaa sirreessaa deemuuf yaaleera. Kanaan dura hojimaatni sirriin hin taane waan tureef rakkoon kun mudateera. Hojii sirreeffamaa hojjechaa jirra. Mana hojii ooditara Oliyaanaa magaalaa Finfinneetti ooditarri Oliyaanaan obbo Amantee Machaaluu manni hojichaa labsii ittiin hundeeffame fooyyessuu dubbatanii hooggansi dhaabbilee kanneenii amma hojiirra jiran argama ooditiif itti gaafatamummaa kan fudhatan akka ta'e beeksisaniiru. ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት
ባለፈው ዓመት መመሪያውን ማነው መቋቋሚያ አዋጁን አስተካክሏል። manni hojii odiitara olaanaa labsii ittiin hundeeffame bara darbee sirreesseera. Hoggansi duraa badii hojjetee jiraatus hoggansi amma jiru tarkaanfii fudhachuu qabaa jedha. Hoggansi bajataa mootummaa qisaasessee bakka jirutti akka gaafatamuuf hoggansi amma bakka hojii jiru kana hojjechuu qaba.